Sani manna kana, sani manna. Ashama hordoftoota maatii chaanaalii Kiingii Caalaa hundi keessan akkam fayyaa keessanii anjira galata rabbii isaa fi galata nagaa fuudha baga fayyaa taatanii egaa guyyaa dhaqas viidiyoo baay'eetti gammadanii fi sana malees immoo viidiyoo xiqqoo keessa namaa naasisuu fi keessa namaatti xiqqoo ulfaatu tokko qabatee dhufee jira jalqaba garuu namoonni amma kallattii chaanaalii keenyaatti dhuftan caalaan jedhama chaanaalii kanaaf haaraa turan subscribe like share gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha egaa viidiyoo kana gubbaatti maalan qabadhee seetanii inni guddaan inni xiqqoo keessa namaatti naasuu ta'uu guyyaa artisti Hacaaluu Hundeessaa galma miiliineemiitti dheerare sana obbo Jawaar Muhammad jechuudha miira inni keessa ture sana malees immoo iddoo kam tureetu hordofaa akka ture kan wajjin laallu ta'a sana malees immoo dhiyeenya kana keessa muuziqoonni afaan Oromootiin hojjetaman gammachiisurra yookaanis immoo mi'eessisuurra darbanii qeeqa yookaanis immoo kana komii uummanni ijoolleen Oromoo keessa jirtu yookaanis immoo dargaggeessi Oromoo keessa jiru kan ifa baasaa jiru fakkaata hundaafuu viidiyoo kana kan wajjin laallu ta'a viidiyoon kun baay'ee isinitti tola jedhee ilaalaa yookaanis immoo yaada hanga dhumaatti viidiyoo kana nu hordofuudhaan nu wajjin turuudhaan nu hordofaa isiniin jenna kallattumaan mee viidiyoo qabadhee dhufetti sinaa oofuu baay'ee. Egaa hordoftoota keenya akkuma jalqaba isiniin jedhee jalqaba wanti ilaallu artisti Hacaaluu Hundeessaa yookaanis immoo weellisaa jaallatamaa guyyaa galma barkumeetitti weellise sana aktivistii obbo Jawaar Muhammad jechuudha miira akkamii keessa ture yookaanis immoo akkuma mana taa'ee ilaalaa ture fakkaata miira isaa kan wajjin ilaallu ta'a miidiyaa hawaasaa keessatti guyyaa kaleetti eegalee baay'ee waan garaa nama nyaatu wanta hin dagatamne wayii kaa'anii darbanii jechuudha. Viidiyoon kun kan waraabame galma bargumee guyyaa walitti dhufeenya mootummaa Eertiraa fi mootummaa Itoophiyaa guyyaa sana jechuudha. Namoonni aktivistoonni gurguddoodha jedhamanii sana malees immoo jaalatamummaa mootummaa kana biratti qabanii fi keessaa namoota gurguddaa mootummaa Itoophiyaa keessa jiran biyya Itoophiyaa kana keessa jiran aktivistoota gaazexeessitoota namoota kabajamoo namoota ulfaatoo guyyaa sana affeeramanii turanii garuu ani wantiin amma deebisee yaalu obbo Jawaar Muhammad guyyaa sana wanta argamaniin fakkaatan akkuma mana ilaalaa turan natti fakkaata. Viidiyoo kana wajjumaan kan laallu ta'a mee kallattumaan viidichatti deemnu. Akkuma nuyi televiziyoonii tottolfatee nama wajjin hirgoota wajjin laalaa jira fakkaata. Seenaan aguma wanti nama galu jechuudha. Seenaan hanga fedhayyuu taa'u jaarraa tokkoyyuu haa taa'u. Seenaan barreeffamee, seenaan waraabamee, seenaan katabamee eessumayyuu ilma namaa jalaan dhaqu. Viidiyoo kana kan gadhiifame guyyaa kaleetti walumaa galattuu kan gadhiifame. Eessa akkas dhufees hin beeku jalqaba kan gadhiise Oromiyaa 11 akka jedhamu YouTube chaanaalii isaanii beeku jedhee yaada. Oromiyaa 11 kan jedhu wayii achi isaantu gadhiise baay'ee waan garaa nama nyaatudha waan baay'ee ganaa duubatti deebi'ee namni shakkii hedduu keessa ture amma immoo yoo kana laalu maaltu itti dhagahama isa jedhu mee walumaan haallu aaktii yookaanis immoo haala obbo Jawaar Muhammad keessa ture jechuudha. Wanti ajaa'ibe maanii
Jawaar jechuudha kolfa salaalame kolfa uumaan kofalle yookaan immoo kolfa seeraa wayii miti kolfichi kan kolfa naasuu kolfa gammachuu kolfa bakka keessa namaatti tole wanti tokko fakkeenyaaf wanti guddaan sinii godhame yookaan immoo wanti guddaan sinii bitame hin jira miti gammachuu fuula kee irraa eefu yookaan si boocisa jechuun akka booboo si godha yookaan immoo gammachuu otuma baay'ee gammaddee jirtu imimmaan kolfaa wayii kofaltee jira kolfa akkasii fakkaata kolfichi meeshaa laa hubadha dhaala malee kolfa callisanii ma kolfannaatti hin fakkaatu baay'ee wanta gammadee jiru keessa keettis yogguu wantuu kana laalu viidiyoo kana laalu ana dhuman argee ture miira guddaa miira fokkisaa wayii keessan ture hundaafuu walinaaf hin dhume. Televisione funzionata così che dai. Amma isaaf dabalaa jira artisti Hacaaluun Hundeessaatiif bilbilaa jira jechuudha erga waltajjichi geeffate artisti Hacaaluun Hundeessaatiif bilbilaa jira jechuudha matarayyeessi jedhama dhaggeeffadha hundaafu. Sagalee Hacaaluun. Egaa akkas ture baay'ee waan garaa nama nyaatudha. Viidiyoo itti aanu dhiyeenya kana guyyaa kalee Viidiyoo Entertainmentii irratti intalli durbii arsii tokko baay'ee rakkina keenya keessa rakkina ijoollee dhiiraa aartii keessa jiru nu himtee turte jechuudha bifa muuziqaatiin qeeqaadhaan jechuudha. Yeedalitti kana maqaa ishee ammaaf yaadanne gabbarri hafu. Dugashele. Sani manna kana, sani manna. Nuti keessattuu ijoolleen durba artii jechuudha. Akkuma hundi keenya beeknu qarshii amma gabbarru walumaa galatti naannoo qarshii 500 ga'eera. Qeerroonis fuula dhabdee durbis manatti dulloomte horiin kafala horiin gurguramee gabbaraaf hin oolle yookaanis immoo horiin gurguramee gabbaraaf ga'uu didee kanaaf sanii manna kana wayyaa dhiisa gabbara kana jecha artii intarneetiin artii taatee hin beeku malee tarii manatti hafteetti laata isheen hin beeku hundaafuu baay'ee natti toleera muuziqichi viidiyoo kana keessatti wanta waan raajii wayiin argee tarii kuni raayyaa ittisa biyyaa maqaa balleessuu ta'ee waan isaan beeku hundaafuu viidiyoo kana ilaala. Lukkuu jiraatti nyaachaa jira. Lukkoot mana feelin osuma maaliin godhin nyaachaa jira. Baay'ee waan nama zagannanudha dhugaa. Ofii uffata leenjarii waraanaa uffatee jira.
Aduh, baay'ee ulfaata maal akka gochaa jiru agartanii miti baay'ee tokko ulfaata dhugaa rabbii namni akkamitti akka waan akkasii godhu hin ulfaata tarii yookaanis immoo dhukkuba sammuu qabaachuu danda'a dhukkuba sammuu yoo qabaate namni akkas godha qaniin kana argu nyaata nyaachuu dadhabe. Mee viidiyoo itti aanutti sinaa dabarsu wanti jechuu barbaadu ani maal siitanii abbaa fe'e akkeessuun abbaa fe'an fakkeenyaaf abbaa amantii akkeessuun abbaa kana maalidha yookaan mootummaa yookaanis immoo qaama miti mootummaa yookaan immoo qaama dorgomaa yookaan qaama qabsaa yookiin qaama aktivistii ta'e wayii akkeessuun sagaleen akkeessuun maal siitanii beekumsa yookaanis immoo aartii si keessa sagalee nama sanii akkeessuun jechuudha aartii yookaanis immoo beekumsa. Garuu namoonni koomantii mucaa kana jala deemanii waan fokkisaa jechaa turanii an garuu baay'een itti gammadee mee wanta biraa miti Dr. Gammachuu yoo beektan jechuudha qabsaa kana adda bilisummaa Oromoo keessa turanii sagalee Dr. Gammachuu fi sagalee aartii Haacaaluu Hundeessaa nama akkeesse baay'ee nama na ajaa'ibedha jechuudha. Mee viidiyoo kana ilaalatoo gara viidiyoo xumuraatti haa deemnu. Maalin viidiyoon keessan guyyaa waggaa tokko jaalallee kee wajjin turte isa isaan qunnamtii osoo hin godhin qanii dhumaa yoo wal fuutu aktii ati agarsiista. Dabarsee galgala siifan godha jechaanii waan jiru fakkaata. Egaa hordoftoota keenya viidiyoon kiyya kana fakkaata baay'ee akka itti gammadanii fi itti bohaartan abdiin qaba. Viidiyoo itti aanuun gaba deebi'ee dhufuutti nagannaa tura. Viidiyoo kana immoo laayik godha na jajjabeessaa isin jedha yaada gaafii qeeqa qabdan immoo koomantii jala naa kaa. Viidiyoo itti aanuun hanga walitti deebinutti nagannaa tura.